namni addunyaa kanarra jiru qormaata dilee tokko qorama. Qormaata qoramtu san keessaa qormaata hedduutu jira. Qormaata kana keessaa addunyaan waan hedduu fiddee waan hedduu hojjisti, waan hedduus dhabamsiisuu dandeessi. Namni jiru keessaafuu waa hedduu arga. Addunyaa kanarra namni jiru obsaan tarkaanfatee har'a sirraa fudhatee boru siif kennuu danda'a. Kanarraan tana qabu borudha. Kabajamtootaaf daawwattoota YouTube channel Marii Abrahaam welcome baga nagaan dhuftan. Har'aan nagaa walitti dachanii jira. Joon tana sabni ammaan tana rakkoo dilaati wajji dabarsite dagatee dogongora xiqqishaa afaan kee keessaa baheen sirraa fagaata. Garuu addunyaa kanarra saahiba kiyyaa wajjiniin adda bahee yookaan ammoo hiriyaa kiyyaa wajjiniin wal dhabee jettee sammuu kee cinquu hin qabdu. Yeroo hundumattuu firii ta'ee jiraadhu. Addunyaa kanarra kophaa kee dhufte. Addunyaa kanarraa kophaa kee deemta waan ta'eef jecha waan karaa kee irratti si deebisu hojjedhuuti jiraadhu. Isaatu kutee ammallee kanuma akka isaatu dhufa. Addunyaatu kana qaba waan ta'eef sammuu kee hin dhibbi. Fakkaadhu jiraadhu jireenyuma kee hunda keessattuu namni of fakkaate tokko nama hin fakkaatin. Ani fuula kiyya kanaan eenyuun fakkaadha? Abaluun fakkaadha jee jijjiiruu hin danda'u. Kalara kiyya kana rabbumaatu waliin na uume waan ta'eef ani Maariyaan ifumatti hin jiraadha. If ta'ee jiraadhu nama biraa hin ta'in. Ollaa fakkaattee hin jiraatin of ta'ee jiraadhu. Namni of ta'ee jiraatu namni sammuun isaa hooggantu yookaan ammoo namni karoora sammuu isaatiin deemu tokko bikka yaadee ni gaha. Garuu namni kan ollaa irratti ilaallatu bikka yaade san gahuu dhiisi bikka hin yaadinitti qofa waan